Newcastle ji'a tokko dura Liverpool moo'ee waggoota 70 booda erga waancaa fudhatee hamilee cimaan itti fufeera. Tapha Premier League England torbee 32ffaas garichi garaagarummaa bal'aan Manchester United mo'ateera. Leenjisaan garichaa Eddie Howe dhukkubsatee hospitaala yeroo jirutti gargaaraa isaa Jason Tendaliin kan hoogganame Newcastle goolii 4-1 Manchester irra aane. Garichi goolii Sandro Tonaliin galcheen dursa qabate. Alejandro Garnachoon Manchesteriif galchuun taphichi boqonnaa dura walqixxaatee ture. Boqonnaa booda garuu Harvey Barnes goolii lama galchuun Bruno Gomaresh immoo afraffaa dabaluun Newcastle olaantummaa taphicha irratti mul'ise faana qabxii 3 fudhateera. Newcastle erga waancaa Carabao fudhatee as taphoota Premier Leagueichaa walitti aanan sadanuu mo'achuun amma sadarkaa afraffaa qabateera. Isayyuu qabxii tokko qofaan garee sadarkaa sadaffaarra jiru Nottingham Forestiin caalamuun. Tapha walqixxeessituu roobii dhuftu galgala St James Parkitti Crystal Palace simataniin irra aannan immoo Arsenalitti aanuun sadarkaa sadaffaa qabatu. Faallaa kanaatiin Manchester United immoo gadumma deemaa jira. Gareen Ruben Amorim Manchester Everton wajjin qabxii walqixaa 38 qabaatus idaa goolii 7 baachuun sadarkaa 14ffaarra taa'uuf dirqameera. Leenjisichi ji'a onkoloolessaa dabre garee guddaa kana leenjisuu erga jalqabe taphoota Premier League 21 keessaa kaleessa galgala kurnaffaa mo'amuu isaati. Kufaatii garichaatiif qeeqamaa kan ture Andre Onanaan kaleessa goolii eegaa Altay Bandiriin bakka buufamus garichi ittuu gooliin itti guurame. Taphoota Premier Leagueichaa sadan asaanan irratti qofa gooliin 5 yoo itti galu ofiisaatii garuu tokko qofa galche. Europa League dabalatee taphoota asaanan ranuu milkaa'uu hin dandeenye. Gareen waancaa Premier Leagueichaa 20 fudhachuun hunda isaanii caalu Mancheen haala kanaan itti fufnaan garuu Premier Leagueicha keessa turuun isaayyuu mamsiisaadha. Yeroo barri wal dorgommichaa xumuramuuf taphoonni 6 qofti hafan kanatti garee sadarkaa 18ffaarra jiru Ipswich Town qabxii 17 qofaan caala. Garichi barattaanutti dorgommii sadarkaa Yurooppii irratti hirmaachuuf abdiin morkachaa kan jiru tapha Europa Leagueiti. Tapha nuusa xumuraa Liyooniin goolii 2-2 walqixa erga ba'ee booda kamisa ittaanu galgala Old Traffordtti tapha deebiitiin waan addaa gochuutu leenjisicharraa eegama.